Nagaan Waaqayyoo inni sammuu namaa gararraa iddoo isin jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u attam jirtu. Nagaa keessanii gooftaatti hin jajjabaattu. Attam dubbii isaatti qabamtanii jirtu. Efesooniin baraa irraa boqonnaa lammaffaa hamma lakkoofsa 10tti deemne irraa eengadda. Mee an lakkoofsa 9:10 keessa isinii deebi'eetanii maaliif isa godheen dubbanne waan ta'eef dhaabuun irra ture akka isinitti hin dheeranneef. Kanaaf lakkoofsa 9:10 keessa ergan deebi'ee booddee 11 irraa jalqabna sar'aa immoo hojiidhaanis miti namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti Waaqayyo biratti waan ittiin of jajnu hin qabnu. Nama birattis waan ittiin of jajnu hin qabnu. Amma waan tokko yoo qabaattanii kanan qabaanii jettanii ittiin of jajuu dandeessu. Amma nummoo waan qabnu hin qabnu. Wanti nu bira jiru hundinuu kan Waaqayyooti. Amma tu naagashaa jedhee waan isin biraa qabu naagashaa yoo jedhe koon jiru waan tokko zeeroodha jechuudhaan. Wanti si bira jiru hundinuu kan Waaqayyooti. Laftati irra deemtu kansaa, qilleensa hafuura baafattu kansaa, ijati ittiin ilaaltu kansaa, funyaanati ittiin hafuura baafattu kansaa, afaanati ittiin dubbattu, ittiin nyaattu, ittiin dhuddu kansaa, bu'aa dhanna kee keessa namummaa keenni jiru kansaa, kalee kee jedhii, onnee kee jedhii, dheerii furdaa, dheerii qalloo jedhii, wanta ati achi keessaa qabdu hundi isaa kansaa, asirraa wanta ati qabdu kansaa, wanta kun qabdu ati amma. Hisaaba waraarannaa kottaa yoo jedhee hundumtuu kan nu bira jiru kan eenyuuti kansaati. Nuyi kansaati jechuudha. Karaa kan biraa immoo wanti gaariin jiru immoo innis kan keenya isa laanni guddaan. Innis immoo kan keenya. Attam dinqiidha kun. Amma ni yoon waan qabu kenneef maalan qaba miti kan koosoo hin jiru silayyuu. Isinii galee waanuma kan kun taanetti isan dhowwadhaa. Garuu immoo innis kan kooti. Waan kan saatee hundumtuus kan kooti. Maaliin ta'e kuni sababa inni jaallatee fedhee mucaa na godhatee fi mucaadha taanaan dhaaltuudhaan. Mirga mucummaan qabaa jechuudha. Aaboo mucummaan qabaa jechuudha. Garbicha miti garbichi hin naalu. Garbichi hin naalu. Garuu garba mana godhatatu hin taane anaanii mucaasaa na godhatee na fide waan ta'eef awutomaatikaalii dhaaltuusaan ta'e maqaansaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf amma waan ittiin of jajjan hin qabdan nuun jedha macaafi. Hojiidhaan miti ilaa jala muradhaa daraa keessan. Hojiidhaan miti fayyinni keessan hojiidhaan miti. Miindaati isinii kaffalame miti hojjettanii gatii dadhabbii keessanii miti. Dafqi keessan jiru, humni keessan jiru, yeroon keessan jiru, homaa keessaan qabdanii jalqaba amma dhumaatti ilma koo Yesuus Kiristoostu hojjete. Waan hojjetamee dhumettitu galtanii fannoo irratti hojii keessan hundumaa isinii hojjete raawwateera yaa abbaa jedhee gabaa sanatti agarsiiseera. Dhimmi kee raawwateera. Fayyinni kee raawwateera. Waan dhumaatti satatteetti dhufteetti galteeti. Amma laalamee jiranaa. Hojii Waaqayyoo kana amma laalamee. Jalqabasi akka nu ittiin of hin jajnetti nama waan hundumaan booddee uume. Waan hundumaa booddee yuunivarsiitii kana namaa hidhee uume inneerraa. Amma gaa bakka samiin sii diriirsaa jira maal wayyaa jedhee yaadas nun gaafan. Shat godheema samii nuu diriirsa. Lafii hammamsiifa bal'atu jedhee nun gaafan. Yookaan immoo kottu wasaasaanaa qabiin jennu. Lafa kana nuu diriirsa. Albuuda lafa keessa nuu naqe. Bishaan immoo hammamsii godhuun jennu. Bishaan kana galaana kana immoo nuu kaa'e. Wantoota galaana keessa jiran hunduma isaaniitti nuu naqe. Mukeetii kana immoo lafaan immoo mukeetii of keessaa baasaa biqilchaa jedheen warra nyaati isaanii gaarii, fooliin isaanii gaarii, nyaati isaanii mi'aawu immoo biqilchaa jedheen hin biqilchan. Bantii waaqaa kana jala immoo simbirroota waaqaa kanatti naqe. Isinii galee
Lafa kanaaf samii kana immoo bishaantu ture, bishaan sana gargar baasaa jedheeni gararraan bishaanii gajjannaan bishaanii nun gaafanne itti nu naqe. Urjoota kana samii waaqaatti nu naqe. Pilaaneetota kana miilki wayii kana jedhaagaa itti naqe bakka. Itti naqeeftu waan hundumaa qopheessee gara ba'a biiftuutti immoo jannata qopheesseetu nama hojjete fidee ilaas keessa taa'i kun mana keetii jedheen. Hin hojjetanne namni gaafa nu uumesi waan hundumaa uumee fidee amatti nu galcha. Addaam gaafa dhufu wanti nyaatan jira, wanti dhugan jira. Rakkinni nyaataan turre, rakkinni dhugaatiin turre, rakkinni uffataan turre, ulfina uffata namichi. Maqaan uffata isaatii ulfina jedhama. Ulfina uffata. Beekumsi isaa guutuu mana barumsaa dhaqee beekumsa nan arganne beekumsi yoo ta'e guutuu. Waan hundumaa hojjetee fixeetu dhufee itti galche namni waan tokko itti illee hojjenne garuu san hojjedhe eegiidheen. San hojjedhe eegii. San hojjedhe tolchi jedheen. San hojjedhe kaa'e kana akka inni baduun barbaadu naa eegi naa tolchi cultivate godhi jedheen. Addaamiin. Isa kanarrattis immoo gaafa nuyi fayyinarraa kufnu, gaafa nuyi argamuu Waaqayyoo keessaa baanu, Iyesuus Kiristoosiin ammas ergee akkuma isa jalqabaa waa uumuu sana waan namaaf barbaachisu hundumaa hojjetee akkuma fixe sanatu ammas fayyina keenya hunduma isaa hojjetee fixe bakka. Isa jalqabaas keessan turre, isa booddanaas keessan turre. Addaam isa jalqabaatiin waan hojjetame keessaas namni qooda hin qabu. Addaam isa lamaffaatiin waan hojjetame keessaas namni qooda hin qabu. Waaqayyootu kophaasaa hojjetee fixe. Bara baraan galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf waan ittiin of jejjuu hin qabdu. Waan ittiin of jejjuu hin qabdu. Fayyinni keenya gaa hojiidhaan miti. Amma namoota tokkotu hojiidhaaf dhaabataadha miti wangeelli. Isa tokko ganama dhaqee qaxare ganama. Sa'aatii isaa irraanfadhe lamee garee 7 moo 9 jedhe AM. Sa'aatii 3 eenyu. Sa'aatii 3tti dhaqee qaxarate. I think sa'aatii 3. Tokko sa'aatii 3tti dhaqee qaxare. Tokko sa'aatii 6tti dhaqee qaxare nuuniitti. Tokko immoo sa'aatii 3tti qaxare 3 PM'tti. Tokko immoo sa'aatii 12tti qaxare biyya kanaa 6 PM'tti. No, I think 5 p.m. And then guyyaan isaanii dhume kottaa jedhee tasallafsiisee kaffaleef guyyaa gatii guyyaa isaanii. Isa 9tti qaxarameefis, isa 12tti qaxarameefis, isa 3tti qaxarameefis, isa 5tti qaxarameefis gatii wal qixxee kenna. Maa inni jedhani? Maa inni jennaan inni sunoo sa'aatii tokkitti hojjete. Inni kunoo sa'aatii 9 hojjete, tokko 9 hojjete, tokko 6 hojjete, tokko 3 hojjete, tokko tokkitti hojjete, maa wal qixxee taa'e maal isin gashee? Bakka fayyinaa isa waggaa 50 maneefis, isa har'a manee du'eefis hojiidhaan miti waan ta'eef hundumaaf wal qixxeetti kenneera. Hojii hojjenneef isa dhiisaa kophaatti jiraan. Shillimaata jira isa fayyina miti. Fayyina Kiristoostu hojjete galanni isaa bara baraan kan Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf amantee waggaa 50 yoo turte satti fayyina keetu wanta dabaltu hin jiru. Fayyinni keessuma gaafati gooftaa fudhattee namicha amma sa'aatii tokko duwwaa mana Waaqayyoo keessa jiraates fayyeerannis bakka. Amma inni fannoo irratti Kiristoosii wajjin fannifamee fannoo irra ture ko ni gara mirga isaa jiru suni maal namichi kunoo nama gaariidha maaliif akka keenya gootaati nuu mala nuu balleessaa keenyaan innoo maan balleessine jedhee ergee booddee ati mootummaa keetti na yaadadhu jedheen Kiristoosii namittiin hin cuubamnes deennetiis hin barree waldaas hin nanne kurnaffaa hin kaffallee isin galee waan tokko hin hojjenne namittiin fannoo irratti na yaadadhu mootummaa keetti bakka kana duwwaa kadhate na yaadadhu mootummaa keetti na asirra na duukaa jannata galtaa jedheen na yaadadhu mootummaa keetti kadhata kanaan fayyaa jira nam bakka. Ana moo waggaa 30 oolta akkas mana Waaqoo keessa taa'eera. Anaa wajjin fayyite namitti wal qixxee maaliif waggaa 30 jiraachuudhaan fayyina koo hin fooyyessineen. Hin fooyyessineen fayyina koo. Fayyinni koo san gaafa harka kaasee waggaa 30 dura Yesuus Kiristoositti amanee Yesuusin fudhadheeti. Haaleluyyaa.
maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iyyuu maal jedhe hojiidhaanii miti. Namni tokkollee akka ittiin of hin jajnetti waan ittiin of jajjuu hin qabdu gaati. Ati tokko waan ittiin of jajjuu hin qabdu. Waan ittiin nama jajjanis hin qabdan baay'isawee. Waaw ayyaanni sirraa. Isa kenne Waaqayyoon jajjika. Isa kenne Waaqayyoon eebbisika. Isa kenne Waaqayyoon galateeffadhuka. Nuyi hojii harka saatiiti. Hojii harka eenyu? Hojii harka Waaqayyooti nuyi. Waaqayyotu nu hojjete nuyi. Rakkasa miti jechuudha. Gati jabeessaa jechuudha. Waaqayyotu si hojjete siin. Abbaa kee fi haadha kee irraa dhalatte kamaarra isaa wajjin ciifnaan dhalatte maqaan isaa eebbifamu. Garuu hojii harka Waaqayyootiiti. Hojii harka Waaqayyootiiti. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee qopheesse keessa akka deddeebituu fi karaa Kiristoos Yesuus uumamne. Amma Waaqayyo si hojjete. Eeshee. Maaliif na hojjete? Isa baruun baay'ee barbaachisaadha. Amma yoo kaatanii waa hojjettanii maanni parpaziinsaa waan hojjettaniif sana beektu jechuudha. Mana yoo ijaartanii yookaan nan kireessattu yookaan nan gurgurattu yookaan keessan jiraadhaa jettu. Maaliif si hojjete Waaqayyo? Waaqayyo si hojjete maaliif si hojjete? Hojii gaarii. Hojii gaarii isa kamiin? Inni si qaba laala. Hojii gaarii isa Waaqayyo duraan dursee ከዘላለም ዘመናት በፊት jechuudha. Duraan dursee jechuun uumamuu biyya lafaa dura jechuudha. Duraan dursee jechuun bara bara isa jalqabaa keessatti jechuudha. Hojii gaarii isa Waaqayyo bara bara isa jalqabaa keessatti qopheesse. Hojii gaarii qopheesseera Waaqayyo. Yoom bara bara isa jalqabaa keessa waan hundumaa jiranaa bara bara isa jalqabaa keessatti fixe Waaqayyo. Hojii uumuudhaa guyyaa ja'atti fixe. Isa dura garuu bara bara isa jalqabaa keessatti immoo hojii gaarii hundumaa fixe. Namoota biyya lafaa irratti dhufan hundumtuu eenyu akka isaan ta'an yeroo sana baramanii maqaadhaan yeroo sana waamamanii macaafa Waaqayyoo irratti caafamanii akeeki isaan irratti ba'ee yoom akka isaan dhufaniif yoom akka isaan xumuranii deebi'an hundumtuu maal akka isaan hojjetanii diteeliinsaa macaafa Waaqayyoo irratti caafamee jira. Yoom bara bara isa jalqabaa keessatti. Umuriin kee umurii lafa kanaaf samii kanaati jechuudha. Waaqayyoo keessatti. Waaqayyoo keessa turteeti. Yaada Waaqayyoo keessa turteeti. Waaqayyoo kan inni si filatee, kan inni si jaallatee, kan inni hojiidhaaf addaan si baafatee yoom yoo ittee utuu biyya lafaa hin uumin utuu samii kana hin uumin utuu uumama kana hin uumin dura. Kaleessuma miti bakka. Gaafuma waldaan dhaabate wayii yookaan gaafumati gara waldaa dhufte wayii ishee kana raajiin godhan jenne ka'e. Isee kana immoo barsiiftuun godha, isa kana immoo wangeelaawiin godhan jenne Waaqayyo. Yoo murteesse waa'ee kee bara bara isa jalqabaa keessatti utuu yuunivarsiitii kana hin uuminitu waa'ee kee waan hundumaa hojjetee fixe Waaqayyo. Dhumaadhaa jechuudha waa'een kee. Hojii gaariis yoom qopheesse Waaqayyo yeroo sana qopheesse. Hojii gaarii. Siin immoo si hojjete gaafa yeroon isaa ga'u si hojjete. Maaliif si hojjete? Hojii gaarii isa uumamuu biyya lafaa dura qopheesse sana keessa akka ati deddeebituuf maallaqiidha. Hojii gaarii keessa deddeebitaa jechuudhaati. Hojii gaarii keessa deddeebitaati. Ilaa dinqiidhaan jiran macaafni Efesoon kun. Sila waan cimaa lama sila miti dheengaddaa waan cimaa lama dubbadhe. Duunee turree amma immoo deebinee isaa wajjin duune waan lama fakkaata. Waan tokko fakkaata waan lama. Duraan inni duunee turree hafuuratti. Isa nu kaase gaafattaman Kiristoosii wajjin jiraachuu gaafa jalqabnu du'a hafuuraa keessaa kaanee jiraatoo ta'an. Deebisee immoo maal nu godhe fannoo irratti immoo cubbuu jalaa biyya lafaa jalaa seexana jalaa fedha keenya hawwii keenya jalaa nu ajjeese. Isa nu dur duunee ture nu kaasee isa nu dur jiraataa turre jalaa immoo nu ajjeese.
Yeroo duunee turree waan ittiin jiraataa turre qabna. Amma isa ittiin duunee turre nu kaaseetu isa ittiin jiraataa turre jalaa nu ajjeese. Ammas iddoo kanatti waan lama dhufe. Maa jedhee hojiidhaan hin fayyine isin jedhe. Iyyennaani ayyaanumaan fayyitaniidha. Kanaaf waan ittiin of jechan hin qabdaniidha. Isin immoo Waaqayyoota harka isaatiin isin hojjete hojii harka Waaqayyooti isin jedhe. Maaliif nu hojjete inni gaafannaan? Maaliif nu hojjete inni gaafannaani? Hojii isaa isa gaarii isa inni uumamuu biyya lafaa dura uume keessaa akkasin deddeebitaniif jedhee. Hojiidhaan hin fayyine isin isheen. Asitti immoo maal nuun jedhaara? Hojii gaarii keessa akka deddeebitaniif uumamtanii. Maa jechuudha kaffe? Hojiidhaan hin fayyine hojii gaariin immoo isinirraa eegama jechuudha. Hojiidhaan hin fayyine utuma yakkamaa taateertu, utuma cubbamaa taateertu, utuma gadadamaa taateertu, utuma duuteertu, Iyesuusii wajjin akka jiraattu Waaqayyo godhe, Iyesuusiin sii kenne, Iyesuusii wajjiniin du'aa kaatee jiraatti ati. Kanaafuu hojiin kee keessan jiru hojii Yesuusiin fayyite. Erga fayyitee booddee immoo sababa fayyiteef immoo hojii nama fayyee hojjetta. Hojiidhaan hin fayyine jechuun hojiin hin barbaachisu jechuu miti. Hojiidhaan hin fayyine jechuun hojiin hin barbaachisu jechuu miti. Gaafa fayyite hojii nama fayyeetu sirraa eegama. Amma yoo burtukaanii taate ija burtukaanii, yoo muuzii taate ija muuzii, yoo mangoo taate ija mangoo sirraa eegama. Amma burtukaaniidha kun jedhamee mangoo yoo baase mamaa ittoo magan. Isinii galee maal namichi burtukaanii dhaabbate waan ta'eef hin barbaadu mangoo. Kanaaf amma siinii maal si godhee duutee turtee achi keessaa si kaasee deebi'ee immoo si ajjeese. Fannoo irratti si ajjeese. Maal jala? Cubbuu jala si ajjeese. Kanaaf amma maa jechuudha kuni dura hawwa keetiin inni turte nafaa jechuudha. Dura akka kajeellaa keetti deddeebi'aa inni turte nafaa jechuudha. Akka toora biyya lafaa kanatti innatti bulaa turte nafaa jechuudha. Innati mootummaa seexanaa jalatti hojjetaa turte hundumtu nafaa jechuudha. Amma akkamitti hojjetta? Ayyaana jalatti hojjetta. Ayyaana isaatiin fayyite karaa amantiidhaan. Ayyaana sii kenname. Cubbuu jala hin jirtu, seera jala hin jirtu, maal jala jirta ree? Ayyaana jala jirta. Kanaafuu maaltu sirraa eegama? Ija ayyaanaa. Hafuura jala jirta. Kanaafuu maaltu sirraa eegama? Ija hojii hafuuraa. Ija hojii hafuuraa immoo jaalalaa, nagaadhaa, obsaa, gammachuudhaa, arjummaadhaa, amanamummaadhaa, of qabuudhaa. Iji hojii hafuuraa. Nama foonii turte, nama fuuraa taate, hafuura hin taane, nama fuuraa taate. Yeroo nama foonii turte, ija foonii naqataa turte. Amma inni hafeetu nama fuuraa taate. Maaltu sirraa eegama ree? Ija fuuraatu sirraa eegama. Ija fuuraatu sirraa eegama. Durii eenyummaa moofaa qabda turte. Ija maalii naqataa turte? Ija eenyummaa moofaa. Amma immoo eenyummaa haaraa qabaatte. Nama haaraa taate. Maaltu sirraa eegama? Ija eenyummaa haaraa. Ija nama haaraa. Silas hojii hojjechaa turte hojiin kee sun si fayyisuu hin danda'u. Hojiin kee hojii dukkanaati. Hojiin kee hojii gadheedha. Hojiin kee hojii seexanaati. Hojiin kee hojii biyya lafaati. Hojiin kee hojii cubbuuti. Amma immoo achi keessaa baatee waan dhufteefi isa gaarii bira waan dhufteefi hojii gaarii keessa deddeebite jechuudha bakka. Amma isa uumamuu biyya lafaa duraa hojii gaarii isa Waaqayyo qopheesse keessa, hojii gaarii sana yoo qopheesse Waaqayyo isa keessa deddeebite bakka. Innaannofta keessa.
Bitaarra gaarii hojii gaarii, mirgarra hojii gaarii, fuulduraan hojii gaarii, dudduubaan hojii gaarii, garasiin hojii gaarii, garanaan hojii gaarii, ol jennaan hojii gaarii, gad jennaan hojii gaarii. Bakka hojii gaarii keessa naannoof taate waan biraa arguu hin dandeessu, waan biraa ta'uu hin dandeessu. Faayidee taanaan achi keessa galteetti. Isa booddee hojii gaarii keessa naannoof qe'ee keessan gaarii duwwaa jira. Qe'ee keessanii hojii gaarii duwwaa jira waan ta'eef isa keessaa akka deddeebinuu fi karaa Yesuus Kiristoos maal taaneera uumamneerra. Bakka wallaansoodhuma wayii immoo miti amma kun gidiraama kee gartee jisan amma jirana burtukaaniin gidiraama isaa argee jabaasaa himaan. Muuziin amma ija muuzii godhachuudhaaf gidiraasaa arguu soomee burtukaaniin soomee ija burtukaanii baasamoo mangoon soomee ija mangoo baasamoo. Itti dhalatte amma Oromoo ta'uuf soomuun narra hin jiru. Maal Oromoo mateenoo dhaladhe tarii Amaaraan ta'a yoo hin ta'e na rakkisa malee. Maanni maal Oromoo ta'ee dhaladhe Oromoo ta'uuf wanta hin godhe tokko hin jiru. Akka Oromoo mateenoo dhaladhe. Itti uumamtanii jedhee maalitti hojii gaarii kana keessa deddeebi'uu fi hojii gaarii kana keessa naanna'uu fi itti dhalattanii itti dhalatte waan ta'eef sin rakkisu sin danqu bakka sitti hin ulfaatu attam godhee man hojii gaarii hojjedhaa jettee halkanii guyyaa riba dhabdee san yaaddu gidiraama kee nagartu bakka jireenyuma keeti laayif istaayilii keeti maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waan akkasii kanatti deddeebina waan ta'eef yoo kana finnes Qolaasiyaas fa'aa waan jalqabnuuf isin hin gadhiisu man baran. Hamma Yesuus Kiristoosiin fakkiisaa deebi'ee isin irratti arguutti isin hin dhiisu jedhee Phaawulos warra Galaatiyaatiin isin gadhiisaa hin jiru jedhee. Duroo akkuma nama fuula keessan dura jirutti ilaaltu amma maaltu qoricha isinitti godhee attamitti nama yaadna irraa kufee seera jala gala maal taatanii eessaa maraattanii akka mariifattanii gara wangeela biraatti dabartan isin kanaafiyyuu indaganaa deebi'een isin miixadhaa isin handaa deebi'ee kanaaf isin gadhiisaan jiru kan isin irraa fixeennaan Qolaasiyaasiin isinitti gadhiisaan Qolaasiyaasiin booddee Roomeen isinitti gadhiisa. Oh my God. Amma kakuu haaraa hojii wal agarrutti kakuu haaraa kisteenyee kakuu haaraan beennu jiran. Kanaaf itti deddeebina waan ta'eef ammaaf asuma irratti dhaabasiniin jechuuf jedheetanii waa'ee hojii gaarii fi uumamuu keenya kan ilaama waa'een hojii kun amma fakkeenyaa fi kaffeen amma akka kunoo kaffeenii isuma isin beektan kan Oromoodha asumatti dhalatee guddatee afaan kun akkuma laalaa gaafaan akka itti haasa'u waaqa. Garuu Ameerikaawwiidhaan eenyu dhufee Ameerikaawwi miti yoo naan jedhee hin danda'u. Ati afaan Oromoo haasoftaa Oromiyaatti dhalattee guddattee kanaafiyyuu armeen kee Oromoo abbaan kee Oromoodha yoo naan jedhee Ameerikaawwi ta'uu hin dandeessu yoo naan jedhee hin danda'u mana bakkasi. Maaliif ragaan qaba? Ragaan qaba. Maayii ragaan kee paaspoortii waan jedhamu qaba. Isarra darbee immoo mucaakommaa Ameerikaawwi miti yoo ittiin jedhee no Ameerikaawwiidhaan maaliif yoo ittiin ilaa kun sartifikeetii dhalootaa waraqaa dhalootaan qabaadhan immoo. Amma hojiidhaan hin fayyine ishi ayyaana hin fayyine tole fayyuu keef maanniree ragaan kunooti kaa maayini hojii gaarii hojii gaarii ragaa keeti hojii gaariin ragaa keeti malee ittiin fayyadame ragaa qabda garuu jijjiiramuu keeti ragaan. Erga fuurarraa dhuddee erga waan waaqarraa nyaachuu jalqabdee erga Yesuus si wajjin jiraachuu jalqabdee erga isaa wajjin duutee du'a keessaa kaatee erga jireenya haaraa mi'eeffattee ragaa qabda maani ragaanii hojii gaarii sirraa mul'ata.
Hojii gaariitu sirraa mul'ata. Yesuustu si keessa jiraata waan ta'eef Yesuus immoo ilaalaa jireenya isaa beektuma. Innoo cubbuun irraan argamnedha gara biyya lafaa kana yeroo dhufe. Isa si keessaa jiraata. Hojiidhaan hin fayyine, hojiin garuu ragaa keenya waan ta'eef jireenyusuma sanaa itti fufuu hin dandeenyu. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsa 11. Akkeedha. Isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in warra dhaqna qabatan waan harkaan dhaqna namaarratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhaqna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadha. Yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjin homaa walitti hin qabdan turtanii. Waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne, ofii abdii kan hin qabne, biyya lafaarrattis Waaqayyo malee akka turtanii yaadadha. Amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagoo turtan dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtaniittu nuun jedha. Keessa deddeebi'ee nu yaadachiisa ka Phaawulos isaa eebbisu. Isin warri saba Waaqayyoo hin ta'in nuun jedha. Saba Waaqayyoo saba koo jedhee kan waamu Israa'el duwwaan. Saba koo jedhee kan waamu Waaqayyo biyya lafaarraa Israa'el duwwaan. Maaliif Israa'eliin saba godhate yoo jettanii Abrahaamiin fo'ate. Abrahaam dura nama tokko nama lamaa wajjin dabarsaa ture Waaqayyo. Toora isaa tu yeroo qabaadhee isinitti mee Addaamii jalqaba Addaamii fewaanii Addaamirraa of course fewaanii isa booddee gaafa gabbaanii Abeeliif Qaayiltu dhufe. Abeel ture kakuun Waaqayyoodha. Namni aarsaa jalqabaa Waaqayyoof dhiyeessee garaa Waaqayyoo ciibsee Waaqayyoon gammachiisee erga jannata keessaa ba'anii Abeel ture. Qaayil Abeeliin ajjeesee isinii galee akka ittiin deemee tokko tokkoon deemee dhufeetu Abrahaam bira gaafa ga'u Waaqayyoo Abrahaamin biyya isaa keessaa baaseetu saban si godhaa jedheen Abrahaamin saban si godha. Tole jedhee kakuu Waaqayyoo fudhate. Kakuu Waaqayyoo fudhate isa booddee waggaa 400 booddee kakuun raawwateef jechuudha Abrahaamiif. Waggaa 400 booddee kakuun raawwateef. Abrahaam waan abdachiifame hin dhaalle. Waan abdachiifame sana hin arganne inni tun argate hin deeme. Garuu fagootti Kiristoosin argee itti gammade dinqiidha namichichi. Waan waggaa 2000 si'achi ilaalee argee itti enjoy godhan. Isinii galee. Nuyi amma waan waaqarraa gaffinnee jiraachuu dadhabne rakkataa irra isinii galee waqqas asteenyee rakkinaan sammuuf naannessina. Iyyumaan sammuuf naannessina. Oduudhaan sammuuf naannessina. Waan waaqarraa sana ilaallee akka Abrahaam Kiristoosin eessatti argine agarree inni maal taatan? Argeetti bakka amantiidhaan argeetti gammade. Ati waan waaqarra jiru amantiidhaan argiteetti gammaduu natu sirra jiruutu waan lafarraatiin sammuuf naannessi taate. Efesoon irraa hafnaan bara numaan taatani. Isa ganaadhaan itti galuuf jennu bara sana as fidanii hin urgaachaa fuunfachaa. Haleluuyaa. Himmi nyaachaa teestii godhaa. Isinii galee fidanii itti gammadaa. Akkamittiin itti gammaddu amma Abrahaam Yesuus itti gammadee ganaa waggaa 1000 meeqa booddee isa dhufu. Itti gammade bakka haleluuyaa. Yesuusin arge hafuuraan. Isinii galee maaldi wanti dinqii ijoollee kootiif inni dhufaa jiru kun warra kakuu haaraatiif inni dhufaa jiru kun maal wanti dinqiin akka na argeen itti gammadeedha Yesuus. Haa ta'u waggaa 50 iyyuu hin guunne eessa Abrahaam dura ofiin jettaan naanni ba'a. Abrahaamuu na argee itti gammadee. Isinii galee Abrahaamuu na argee itti gammadee ijoollee Abrahaam ofiin jettu ijoollee Abrahaam miti isiniidha. Abrahaamin beekaniidha. Abrahaam irratti dhufe na simataa inni kanaan dura iyyuu fagootti na argee na simatee na sagadee enjoy natti godhee natti gammadeeranneedha. Kanaaf isinii bakka isinii ijoollee seexanaati malee ijoollee Abrahaam miti isinii. Ijoollee Abrahaam ituu taatanii na simatu sababiin isaa
inni na simateera waan ta'eef warri isa keessa jiran ijoolleen isaa na simataniiru isa keessatti isin garuu ijoollee Abrahaam DNA'n isaanii Abrahaam jedha garuu jiratti miti isinii amma gaa Israa'el irraatu waggaa 400 booddee saba godhateetu bakka kun saba kootee biyya lafaa keessaa Israa'eliin warri Israa'eliin ta'an hundumtuu immoo orma nummoo Israa'el miti kaa Israa'el kan hin taane hundumtuu orma kanaaf maal nuun jedhamma sagaleen Waaqayyoodha warra Efesooniin maayedhaar Eeshiyaa maayinariidhaan maayedhaar Afriikaadhaan maayedhaar Awurooppaadhaan maayedhaar Noorz Ameerikaa Saawuz Ameerikaadhaan maayedhaar dhaloota har'aatiin maayedhaara juushiin baay'isee warrayyuu lakkoofsee baay'eetinnoodha maayedhaara isinii saba Waaqayyoo hin turre akka saba Waaqayyoo hin turre nuyi ijoollee Waaqayyoo hin turre nuyi Israa'eliin miti isinii warra saba Waaqayyoo hin ta'in warra dhagna qabatan waan harkaanii dhagna namaarratti hojjetamuuni warra of waaman biratti warra dhagna qabatan dhagna qabaan kuni Waaqayyoota Abrahaamitti hime dhagna qabadhu jedheen waggaa 90 jaarsa waggaa 99 ta'e dhagna qabateen innii fi Ismaa'eel wal faana dhagna qabatan dhiirri mana Abrahaam keessaa hundumti ishee wal faana Abrahaam duukaa dhagna qabatan dhagna qabadhaatii kan koo akka taatan mul'isaa jedheen dhagna keessan irratti kan koo akka taatan mul'isaa kakuu koo akka fudhattan mul'isaa jedheen kakuu koo akka fudhattan mul'isaa jedheen Waaqayyo etu Isiyaaq hin dhalatin Ismaa'eel akkasumatti dhalate inni kan kakuu miti waan ta'eef mucaa garbittii jedheen Waaqayyo mucaa garbittiidha fi garbittiitti baasii jedheen kan fooniitiin inni jedheen Abrahaamtu ofii godhate waan ta'eef Abrahaamiif Saaraan hojjetaniidha inni Ismaa'eel kanaafuu isa baasiitii mucaa kakuudha Isiyaaq utuu hin dhalatin dhagna qabadhu jedhe utuu hin dhalatin Isiyaaq utuu hin dhalatin dhagna qabate Abrahaam isa dhagna qabaadhaan dhalate kakuudhaan dhalate Isiyaaq dhalatee immoo guyyaa 8ffaatitu dhagna qabate achumaan dhagna qabaan Israa'eloota gidduutti seera ta'ee hafe maanni hamma gaafa kakuu haaraatti kan koo ta'uun keessan kan isin ittiin baramu kakuu koo fudhachuun keessan mallattoo isin irratti kan ta'u dhagna qabadhaa jedhee dhagna qabaa kenna dhagna qabaa dhiiraati malee kan dubartii miti laa jiran innumti yeroo sana kenname iyyuu dhagna qabaa dhiiraati malee kan dubartii miti kan dubartii gadheedha miidhaa baay'ee qaba Waaqayyo isaan eebbisu ministeerri fayyaa Itoophiyaas dhoowweera kan dubartiidha hin godhatina hin ta'u inni sin miidha baay'ee waan meeqa sin jalaa miidha ammamee warri Itoophiyaa kuni Itoophiyaa duwwaa maalii ture warri gaanfa Afriikaadhaa dafanii kudhan qabaa jalqabaniif Israa'el barsiifte dhagna qabaa koo ture Itoophiyaa keessatti kan dhagna qabaan dhiiraa erga barame amma nuyi dhagna qabanneerra garuu ammayyuu warra dhagna qabanneeramnee waamamna maaliif si hin kennamne kaasiif dhagna qabaan ikkoo Israa'el duwwaadhaa kenname dhagna qabaan Israa'el duwwaadhaaf kenname malee nama biraatiif hin kennamne warri kaanii Israa'eltu barsiiseetu dhagna qabatan barsiisaan immoo hin ta'u wantichi amma sababuma dhagna qabanneef kakuu fudhanne miti amma nuyi Israa'el bakka ijoollee Abrahaamiin dhagna qabadhaatii kakuu fudhachuu keessan mirkaneeffadhaa har'a kakuu fudhachuu keenya mirkaneeffachuuf dhagna qabachuun nurra hin jiru maanni ree hafuura qulqulluudhaan mallatteeffamne nuyi haaleluyyaa qabdiin nu bira qabsiisi nu bira jira
warra huraan mallattaa jedhanu warra dhanna isaanii irratti waa mallattoo wayii godhatan miti taatuu godhachuun nurra hin jiru hafuura qulqulluudhaan maal ta'aneerraa mallatteeffamneerra waaqayyo hafuura qulqulluudhaanii warra kakuu haaraa keessa mallatteesseera yeroo sana hafuura qulqulluun aksesiinsaa hin jiru nama hundumaatiif nama tokko nama lama yoo ta'edha biyya lafaa guutummaarraa hafuura qulqulluu wajjin kan wal argu guutummaadhuma addunyaarraa bara sana keessa kanaafuure mallattoon taatuu qabaachuu qabu kakuu fudhachuu isaaniif amma dhanna irratti waa xaafuun nurra hin jiru dhanna keenyarraa waa kutuun nurra hin jiru hafuura waaqayyootiin mallatteeffamne nuyi haalelluuyaa kakuu haaraan galaa'edha miti Ermiyaasiin kaase kakuu haaraan galaa'edha maanninnaanii isa gabatee irratti barreeffamu miti dhagaa irratti Museetti dhagaa irratti barreeffamee abboomiin qurna itti kenname hin barbaachisu jedhe waaqayyo kakuu haaraan galaa'edha kakichi kakuu attamiiti jennaan isa dhagaa irratti barraa'utu hin taane laphee isaanii irratti barreessaa akkamittiin jennaan hafuura qulqulluudhaan isa booddee hunnaan garaa dhagaan keessaa baasee gata garaa fooniin isaanii kennaan garaa naa abboomamu garaa na dhaga'uun kennaaf ala dhaabatee godhi gochuu yoo baatten duuta sattiin jedhutu hin taane keessa lixeessa hojjechiisuun fidaa keessa lixeessa hojjechiisu amma bara kakuu moofaa keessa seerri Musee kenname kana goota hin gootu taanaan qaayettee duutaa yoo namni gochuu dadhabee bakka du'eera bakka borumtaa isin hin gargaaru dhaabatee ma godhi isin hin jedha hin godhin isin hin jedha kana godhi kana hin godhin yoo billaa baatee isin dudduuba deema morma isin irraa kuta gaafa isin irraa ceetan isin galee inni akka hin ta'u kun kakuu haaraan galaadhe waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u kakuu haaraan galaan akka kakuu attamii jennaani amma isa dhagaa irratti caafamu miti inni ajjeesee fixe saba koo dhiireenna laphee isaaniittan barreessaa irraa haqamuu hin danda'u irraa haqamuu hin danda'u maaliin barreessitan nan hafuura qulqulluudhaan barreessaa isa booddee onnaan garaa dhagaan keessaa baasee gada naa abboomama sabni koo na dhagaa sabni koo naa jiraata sabni koo naa bula kana booddee sabni koo jedhe waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u amma gaa warra maaluuf hin jedhan jedhe ilaala isin kan warra dhagna qabatanii waan harkaanii dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna qabatanii waan harka namaatiin namatu dhanna namatti qaba waan harka namaatiin hojjetamuun warra of waaman biratti nuyi maan yeroo isaan biratti warra dhagnan qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadha maadha inni waamu warra dhagnan qabatin jedhe inni waamu warra dhagnan qabatin jedhaniitu nu waamu yaadadha kana gaa nun jedhe macaafi Paawulos akka nun jedhe kana yaadadha ofii dhanna qabate namichi guyyaa 8 dhanna qabate Paawulos inni akka nun jedhu kun seera sanatti baay'ee amana ture fariisiidhanni hin bare bakka ba'eessa godhee seericha bare hamma gubbaa isaatti deeme isatu nu barreesse kana waaqayyo isaa eebbisu amma nu biratti isin jedhe nu biratti isin warra dhannan qabanne jedhamtanii waamamtu bakka yeelloo guddaadha jechuudha kun isaan biratti qaanii guddaadha bakka cabiinsa bakka shankeessaa cabeedhe Oromoo shankeessaa cabee bakka namni dhannan qabate Israa'el biratti yeroo sanatti isin Kiristoosii wajjinii homaa walitti hin qabdan turtaniidha Yesuusii wajjin homaa walitti hin qabdaniidha firummaan hin jiru sama Yesuusii wajjin tokko taane keessa baanee wal keessa jiraachuutti kaane Yesuusii wajjin inni nu keessa nu isa keessa guyyaa guutuu guyyaatti ishee meeqa waamnaree maqaasaa Yesuus jenna waamuu duwwaadhaa maqaa isaatiin nannee teessoo waaqayyoo dura dhaaban maqaa isaatiin waaqayyoon kadhannee biraa argan maqaa isaatiin seexanoota baaf maqaa isaatiin dhukkubsataa fayyifna maqaa isaatiin waan hundumaa godhu maqaa isaa nuu kenne bakka ittiin hojjedhaa jedhe waan keenya maqaa namaa hojjechuu hin danda'u waan ta'eef maqaa isaa nuu kenne namatti miti maqaa isaa namaa kenna maqaa isaatiin hojjenna maqaa isaatiin naganna maqaa isaatiin baana maqaa isaatiin galla maqaa isaatiin oolla maqaa isaatiin bulla maqaa isaatiin deddeebina maqaa isaatiin moo'icha arganne maqaa isaatiin fayyine maqaa isaatiin jireenya arganne wanti hundumtuu kan nuu ta'e maqaa isaatiin inni amma akka wanta gargar ba'uu hin dandeenye inni mataa ta'e nu bu'aa dhannaa taane amma kanatti kuttanii gargar baaftu
Inni akka abbaa manaa ta'e nu akka haadha manaa taane akkamittiin kana gargar baafna? Inni akka hundee ta'e nu akka damee taane inni muka wayinii ta'e nu damoota taane waan gargar ba'uu hin dandeenyedha. Waan gargar ba'uu hin dandeenye. Waan wal malee jiraachuu hin dandeenye. Isa taane Kiristoos kana wajjin dur garuu homaa walitti hin qabnu. Homaa walitti hin qabnu. Waldaa Israa'elittis orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne, ofii abdii kan hin qabne, biyya lafaa irrattis Waaqayyo malee akka turtan yaadadha. Kiristoositti hin qabdanii nuun jedhe. Waldaa Israa'elitti hin qabdanii, abdii isaanii keessaa hin qabdanii, ofii abdii biraa hin qabdanii. Maal jedhane nuyi maal? Warra dhannan qabanne nu waam. Tole. Yesuusitti homaa hin qabdan. Waldaa Israa'el keessaa hin qabdan. Abdii isaanii kenname keessaa dhaaltan hin qabdan. Ofii immoo abdii biraas hin qabdan. Waaqayyo malee turtanii nuun jedhe. Kana fidee Waaqayyo waan dinqii godhe maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Barumsa irratti wal agarra.